jirtu daawwattoota keenya Risaa podcasting keenya namoota isin baay'ee barbaadaniif irraa barachuu dandeessan baay'ee fidnee waliin marii ni taasisna. Kennaa saaqataa baay'een keessan hojii isheen hojjettuun sooshaal miidiyaa kanarratti beektuuni turizimii irratti hojii baay'ee babbareedaa hojjetteerti. Amma moodheenya kana cororsaa Grand Concertii jedhuun cororsaa keenya nyaata aadaa keenya African Book of Records irratti nu galmeessitee jirti. Ishee wajjin egaa marii baay'ee bareedaa ta'een qabaanna. Keessumaa shamarran ilaalcha isheen qabdurraati baay'ee fayyadamuun taatu jaateef amma dhumaatti nu daawwattanii jennee isin affeerra. Amma dhumaatti nu daawwadha. Welcome to Risaa podcast keenya. Thank you. Keef baay'ee galatoomne. Gatii namoota fatas baay'ee galatoomshe. Ivantii baay'ee guddaa hojjechaa turte gidduu kana. So sarraatii dandamattee waamicha keenya immoo kabajjee dhufuu keef baay'een si galateeffadha irra deebiidha. Galatoomii dandamanni irratteetu akkuma isaatti. Kaamma immoo maan jettan itti babbareedeera kun dadhabbiin si gadhiiseera. Thank you. Jalqaba keenyaaf gaaffii keenya jalqabaa jedhee kana yaadee lamaan keenya ijoollee naqamteedha. Mee waa'ee naqamtee waan isheen qabdu seensi dabalatee jechuudha. Mucaa kee cimtuu taate qabaachuudhaan dabalatee yaadannoo naqamteef qabdu ta'uu danda'a. Wanta haayilaayit gochuu barbaaddu naqamtee keessaati. Isaan yoo jalqabne maal sitti fakkaata? Okay. Naqamtee akkan itti jaalladhu. It's different. I don't know. Andu ati beeku. Naqamtee baay'een jaalladha by the way. Faamiliin achi ba'aniiru. Na sababan itti deemuu qabu tu achi jiraatanii natti tola. Naqamtee deemuudhaaf sababa akkanaa ta'uuf. Na alaaf naqamtee. Visitor Oromiyaa gaafa jalqabnu turii gochuu. Naqamtee hin deemamu. Asii gadee hin deemamu gaa. Beekta. Satti deebina gaaffii koo keessaa tokko iyyuu naqamtee akka deemamuu fi baay'ee overiin barbaadan ture for real. Sababiin isaa yaadatta yoo ta'e Beetel mana barumsaatu barachaa jirru. Shirri jedhamee waggaatti iddoon hin deemnu. Wanta guddaadha bakka. Gabaa jimaataa. Thank you gabaa jimaataa. Kumsaa morodaa. Soorgaa everywhere. Xinnoo taanee deemnee anaaf taa'imii sanatti iddoo baay'ee overiima guddaa wayiidhaan. Bakka miimoorii sana gatiin qabuu fi tooriillee karaa sanaadha kan jalqabeen. Naqamtee baay'een jaalladha. Faamilii. Namni hundumtu. Faamilii keetu hin ta'in ollaan faamilii keedha. Tu balleessitu bakkeetti argamnaan warri ollaas reebu. Warri ollaan dhiikkamuuna paartiin sun hin xaama. Sooshaal laayifii ati nama sooshaal laayifii danda'uudhaan nama jaallatudha. Baay'ee. Introvertii moo extrovertiidha gaaffii jedhutti nama sirriitti. Sooshaal laayifii baay'een qaba. Baay'ee nama wajjin waliin gala. Garuu aroon akkamitti akka ta'e hin beeku yeroo baay'ee hiriyoonni koo dhiirotadha. Mana barumsaattis ijoollee dhiirota wajjin baay'ee faamiliin taadafee walii gala. Sababiin isaa ofin qabu yoona akkama seera qabate akkas ta'u moodeelii biraa injiru ijoolleen naqamtee na beeku injiru wanta akkasii ta'e sanatti nan iyyaa nan taphadhaa nan fiigaa kubbaa dhiituun jaalladhaa abaaraa keessa gangalachuu qabitee immoo jira yaadatta yoo ta'e yoona taayimii ta'e baay'ee moo ho'ee ture diimoo. Oh my god. Koolkiitiin utuu ta'ini nu biratti maaliin taphatamaa? Mana barumsaa jigsuudha. Kilaasiin hin diigamanna. Girgidda isa diigame inni caccabsinee isa walirra dardarreedha kan ittiin taphannu. So different baay'ee. Na enerjii sana afaan hin yaadadha. Walirriyoo fa'aa akka itti taphachaa ture hin yaadadha. Mana barumsaa tokko barannee intiriima kanaanii anaaf itti baachii sin caalan garuu mana barumsaa tokkotti baran interviyuu biraa irratti gaafa taasiftu kanan si dhaga'e konfiidensii nama qabuu fi bu'uurri isaa akkan outgoingii ta'uu fi baay'ee na gargaareera manni barumsaa keenya. Sababiin isaas abbaan mana barumsaa keenya he was a very free person nama kaasoo jajjabeessudha. Relaxer taanee dhamtee kan akka nu barannu nu godhe. So yaadannoo yeroo sanaa muustii mee. Ndiyaam naqamtee taatee Beetel gaafa taatu immoo xiqqoo ishee layyattedha. Dhugaa for real. Jechuun akkamidhaa isa faamiliin kontiroolii nu godhu ollaanis kontiroolii nu godha siin jedhe silaa jiramne isa caalaatti tasfayin immoo moor baay'ee faamilii keenya ture. Mana barumsaa gaafa deemtu already mana barumsaaf kaffaltii tagatitee fi barumsa kee barattee galtamti sana caalaa disipiliinii keenya irratti konfidensii keenya irratti enjoy gochuu keenya irratti taphachuu keenya irratti yoona of beekuu keenya irratti sana irratti diiteelii akka ijoollee isaadha kan inni nurratti ilaalina faamilii caalaa by the way he know us
Faamilii caalaa. Sababiin isaatii tokko manaatii isaatii tokkotti ganama sabaanuu galgala 11 falakkaatti kan gallu. Nyaata keenya hojjetanii nu laatu malee faamiliin guyyaa guutuu wanta nuun dabarsinu namoonni hin beekan. Tasfaayin garuu mana barumsaa guutuu beeka. Barataa hundumaa I don't know how. Jechuun mana barumsaa keejiitti kaasee hanga gubbaatti isa jiru barataa hundumaa maqaatiin beeka. Achi barattoota hundumaa kontiroolii godha. Barattoota hundumaa mala isaanii beeka. Dogoggora faamiliin sirratti hin argine ni argaa. Jabeena faamiliin sirratti hin argine ni argaa. That part baay'ee anaan biildina godheera. Manni barumsichis immoo karaa beekumsaas baay'ee successful miti. Taayimii sanatti garuu hin jennu by the way. Taayimii sanatti barnoota nu barannu baay'eedha. Overii. 14 baranna turre. Gaafa kutaa 7 gaduu saabjektii 14-15 baranna ture. Afaan Oromoo, English, Physics in English, Physics in Afaan Oromoo, Chemistry in English, Chemistry in Afaan. It was very exhausting. Yeroo sana. Kan dhiisii dabtarchi ulfaata. Dhugaa. Sayyuu lookiin killakkaa'ama. Shantaman saabaattas ta'a. Garuu ammarratti gaafa teessee ilaaltu baachiin kee adda akkuma siin jedhe garuu baachii warri tokko nu caalanii I was very surprised gaafa isaan eebbifaman. Almost 80-90% medicine eebbifaman. Baachiin isaanii kan isaanii immoo adda dhayyuuti. Baachii isaa jalqabaadha gaafa 12 fattansiisu. So 90% medicine galee barachuu jechuun it was baay'ee successful akka inni ta'e kan namatti agarsiisudha. Ammas immoo yeroo itti namni baay'ee kufee maal ta'e jedhamu kanatti maatirikii 100% reekardiin isaa to this day. Nu gargaareera jedhee kan hin yaade ergan guddadhee booddee ofirratti waan ta'e hin argitamne eessattiin baree kana eessattiin understandii godhe kan eessattiin fide jedhee gaafa duubatti deebi'ee cheekii of godhu okay I see Maariyaamin ta'ee hojjechuuf Maariyaamin ta'anii hojjechuuf akkoo walii lama kilaasii keessa na keeroo hojjennee fuuldura dhaabbachuu fi we will fight galee sa'aatii meeqadha kan shaakalu si galee minne so isa gaafa hin yaadu okay sanadha kan fide namoota fuuldura dhaabbadhee wanta hin barbaadu wayii akka namoonni na arganii arguu dhaabbatanii keerlasii kan hin ta'u kanaaf taayimii sanatti akka na arganii fi fiigiira si galee na ammadha malee kan understandii godhu taayimii sanatti it was hard baay'ee aaree. Ndiyaa'u mani keejii fi pre-keejii preppii barannee waggaa 3 ijoolleen safaraa hundumtuu mana barumsaa haaraa banamee ture abdii boorii kan jedhamu. Achi gaafa galan argee achi yoo nagashitan malee jedhee nan galee kutaa tokkoffaa. Faazariin biyyeen jiru ture. Gaafa deebi'ee dhufu achi hin jiru. Hin ta'u deebi'uu qabdi jedhee jechuudha. Haa deebitu gaafa jedhamu kutaa meeqaffaa lammaffaan galtu. Tasfa'iin barattoota haaraan fudhadhu. Barattoonni koo gadaa kaasanii danduukaa barachuu qabu jedhee intaan kutaa tokkotti deebi'ee. Kutaa tokko kaasiin baradheenaa kutaa utaaluu gatii hin danda'amneef taayimii sanatti akkanitti boo'e. Akkanitti aaree garuu now I'm glad. Achitti barachuu qotte. Anis akkuma ta'etti amma dudduubatti deebi'ee gaafa ilaalu waan itti yeroo sana tun taane ta'ee jedhu baay'eetu jira. Ofii koo irrattis personally wanta affeekta na godhee jedhee wanta yaadu baay'ee jira garuu still baay'ee karaa beekumsaas jedhii karaa afaan baruus jedhii karaa wanta baay'ee immoo manni barumsaan akka sana repeated faan ta'a jedhee yaadan personally. Sababiin isaas kaarikulamiin inni fidee itti nu barsiisaa ture. Kaarikulamii biyya kana keessaatii tokkoffaa ta'e anaan yeroo jalqabaaf Finfinnee kan na fide isadha by the way. Kutaa jaatuun baradhu. Asumarraan thank you very much. Isatuun mention godhin yoon darbe seenaan na yaadata jaateef. Isadha kan na fidinna. Yeroo as ture torban tokko as teenyee ture isa duukaa. Yeroo as turetti maal godhanii nu fuudheefaa deemee beeka School of Tomorrow mana barumsaa baay'ee baay'ee beekamaa ta'anii isaan duraatiidha kan inni dhaqee kaarikulamii isaanii akkamitti akka isaan sirreessifatan maal isaan duraatiidha kan inni yaada fudhatee dhufu. Barsiisotas yaadatte yoo ta'e baay'een isaanii asiitti dhufu. So repeated ta'uuf baay'ee wanta nama rakkisudha jedhee yaada. He is successful yerootti barbaachisaa ta'ettidha kan inni eegalee biyya keenya keessatti namoota inni ijoolleen immoo horatee ijoollee baay'ee successfully ta'an jedhee ni yaada. Miss Face already even Ethiopia marashuu miti si galeera. Mr. Taayee yaadatta? Sirriitti yaadatta. Asitti gaafa nama podcast he is doing the rounds. Podcast wachaa gudii irratti dhaqee ture. Gullichaa. Na even afaan Oromoo hin danda'anii garuu amma already afaan Oromoo baranii aadaa nama sanaa baranii ijoollee guddisuu keessatti amma barumsaa mataa isheetiin hundaa'uumisiin. Akkas jedhanii kan Miss Face. So jechuun experience gaariidha taayimii sanatti. Amma
ammoo turizimiifis Booranaa ta'eera gaafa jettuun si dhageenya. Koonchii gaafa deemnu durii yaadatta? Sirriitti. Yeroo baay'ee dheeraadha jechuun yeroon isaa sa'aatii 2-3 waan deemnu mataan keenya nurratti badee dadhabnee rafnee kaanee maal jennee keenya naqamtee gaafa geenyu garuu amma akkama kan inni gabaabaa ta'e hubattee deeqaa kudhanna naqamteerra. Karaa dheeraa deemnee beelofnee gidduutti bomboolinoo fi miriindaan nu laatamee. Achi booddee rafee ifaa gaafa hin kaa'u yaadadhaan ijoollummaa kottisuma dhuguma. Amma garuu ishee kanatti rafee moo sammuun ijoollummaaf sammuun nama guddaa amma kana walirraa fagoodha amma hin jedhutti nagaa. So innis akka yeroo turizimii keessa turteef akka bu'uura sii ta'ettiin nan ilaalte jechuudha. Yaa sirriitti. Okay. And then dabalataan immoo charchii. Charchii keessatti staafii nuun qabnu. Ijoollee duukaa walitti dhiyeenyi keenya. Already biyyi garuu lafa miti baay'ee nama dhaaba. Sababiin isaa naqamtee gaafa hin jedhaanii environmentiin keessatti guddadhe kan naannoo keenyaa jira bakka jireenyaa. Achi booddee kan mana barumsaa jira. Kan mana barumsaa taanii kan charchii jira. So sanadha malee miimoriin na keessatti hafuu namoota sana duukaa taayimiin dabarseedha malee lafa qofa miti. True. Anamma gaafani interview kanaafis si waamuu yaadee isa duras immoo gaafani activity ati social media kanarraas qabdu achievementii kee ergan arguu jalqabees kana yaadadhu. An high schoolii ta'ee ati kutaa 9 kutaa 10 taatee churchittidha kanan si yaadadhu. Spiritual life in kee it was very strong. Taayimii kana nama waldaa banatuun ture. Adeemsa sana. Akkasii yaadan ture. Everyone nama hundumaa akkasii yaadu. Baay'ee strongii tureenna. Yeroo sana gaama waggaa tokko waggaa lama wal caaluun akka baay'ee wal caalu akka baay'ee akka ijoolleettiin si ilaalan ture baay'eena. Gaafati kadhattu ijoollee gaafati organize gootu mobilize gaafati gootu fellowship keessatti waldaa keenya dhuftanii turtan kan isin shaakaltan fa'aa waan tokko tokko irratti taa'insi ilaalan ture gaafati kadhattu fa'aa. Mucaan kun umurii ishee kanaanii akka kana kadhatti. Baay'ee cimtu turte spiritual life irratti. Yaadannoo yeroo sanaa musti maal qabda? Ati ndiyaam yaadadhu naan jettee malee baay'ee xinnoo taane. I think kutaa 5-6 jira waan akkasii wayiina. Gibbii beekelisa godaatti reefuu darbina. Innaa gibbii sana keessa baatiin haayee bakka isiniin yaadu naganna. Gaafa dilbataa charchiitti kadhannaa kadhadhee borumtaasaa ganamaan dhuftee this girl jettee na dhaabbachistee ijoollee dhaabbachistee kaleessa charchiitti kadhannaa isheen kadhattee naan jettee. Intee appreciate na gootee gubis jawaadhu isheen naan jettee. Innaa I was for real dhugaa. Gaafa sana baay'ee niraanfadhu. Ani mukutaa sitti confident akkasii ta'een ijoollee dhaabii fa'aa compliment gochuu danda'uun kun na dhibaara baay'ee. Compliment nama gochuu baay'een jaalladha baay'ee ijoollummaa koodhaa kaasee. Na dhiba ture ammayyuu gaafa nu fudhatti argu wanticha isaa dhufee gaafa hin jiru ijoollummaadhaa kaasee roobii fa'aa wayyaa uffanne yaadatte yoo ta'e wayyaa kee uffanna. Wayyaan kee baay'ee bareeda namaan jechuun natti hin cimu wayiidha namni ijoollummaatti wanta akkasii walirratti ilaaluun hin cimamu ture. Sitti bareedeera caammaan kee immoo baay'ee tokkoffaadha mataan kee namaan jechuun umurii sanatti natti hin cimu ture garuu kuma kana immoo dhaabbadhee fa'aa si waamee akkas jechuu danda'uun koomoo appreciate na dhibeera. Kanan yaadadhu garuu yeroo sana lafa guddaa akka ati geessu yookaan immoo umurii yeroo sanarra turteerraati yaadi kee baay'ee guddaa akka ta'e iddoo yeroo sana turteerraati amma shaayii ta'uu faadhamtiira yeroo sana nama ofii koo I was shy natti fakkaata high school kutaa 11-12 gaafa baradhu personality namaas yeroo sana ba'uu jalqabamtiire. Yeroo sanatti ofitti wanta ni qabachaa dhufe natti fakkaata. So ati immoo yeroo sanarra teessee you were very outgoing, mobilize nama gochuu maal irratti you are doing very good na. Akka egereen kee baay'ee bal'aa akka ta'e futurein kee dhiphaa akka hin taane natti beeksisee ture yeroo sanarraatiyyuu. Amma gaafa isteejii garaagaraa irratti si argu I'm like I saw it gaafa isheen kutaa 10 turte. Namoota akkasumaan jedha. Ijoolleen duraan wajjiniin wanta itti dabarsanii baay'een isaanii natti dhiyoo beekanii akkasumaan jedhudha. Laayifii keessatti wanti ani murteessaadha jedhee yaadu spiritual thinking like yoona wangeela lalabuuf namni tun ta'e personally attachment ati waaqayyo wajjiniin qabdu personally understanding ati ofii keetiif qabdu value ati ofii keef laattu wayii gaafa beeziinsaa sirriitti cimee dhaabbatu eessayyuu hin deemtu.
Taargetii wayii qabdanna antanii bakka baduudhaaf yookiin nama karoora hin qabne nama akkasumaan ta'uudhaaf reedii miti si galee mijattu. Sababiin isaa dursee beezii gati ta'eeffanna. Everything beezii barbaada. Mana barumsaatiin beezii an qabu sitti miira. So spiritually beezii an qabu sanadha. So sun hundi walitti gaafa dhufu strongii si godhatu hin jaallatin. Wantoota akka faayitii gootuu fuulduratti si dhiibaa. Konfidensii akka dabaltuuf si dhiibaa. So nan jaalladha wanta sana. Still memorii guddaadha. Baay'ee namatti tola dhugaa. Amma immoo Miss Tourismii irratti nama baay'ee wajjin kan wal si barsiisee jedhee personally kana yaadu Miss Tourismii irratti activity ati qabdu dhamtire. Innis immoo akka salphaatti wanta sii kenname miti. It was not handed wanta sii ta'e osoo hin taane you fought for it. Baay'ee irra deddeebitee yaaluu kee irraan kan ka'e baay'ee irra deddeebitee dhaabbachuu kee irraan kan ka'e wanta ati argattee sana booddee immoo haala itti fayyadamtees immoo it was unique itaa kootti akka ilaalcha kootti baay'ee uniqueidha namoonni sadaffaa yookaan lammaffaa ba'an akka kana shine godhanii gaafa isaan hojjetan yeroo baay'een arginu garuu ati wanta argattee sana sirriitti fayyadamuu dandeesseettanna mee waa'ee sana immoo irra deddeebitee dorgomuu maal akka fakkaatu ture abdiisi kutachiiseera moota jedhu itti himi. Beauty pageant keessa nan gala jedhee yaadiin beeku duraan sababiin isaa jiramni eemiyaatti qabaattu wantatti yaaddu jedhee yaadeen beeku garuu taayimii ta'ee wantoota hin qabadhee jiru gaafa ilaalu Oromiyaa Tourism Commissioneen yeroo madhufii Miss Tourismii achi yoo maal hojiin ishee gaafa hin jedhu akkas gaafa jedhanii okay iddoon kun na barbaachisanaan wanta hin qabadhee jiru wanti hojjechaa jiru iddoon kun naaf mala jedheenidha kan hin galeenna so I was flexible na akka sanattidha kan modelingii keessa beauty pageant keessa kan hin galee na even modelingii akkan itti baradhe iyyuu tiyaatira shaakaluudhaaf wayii deemnee giddu gala aadaa qalloo modelingii barsiisaa jirti burteen. So akkas darbaan jiran kottumii bareedduu kan bareeddaa namaan jettee jechuudha. Maal hojii dhuftee tiyaatira shaakaluudhaaf namni jedheen maal hojjettan akkas hin baradhaa gaafa jedhuuni utuu modelingii barattee koo akkas gaafa naan jettu dhugaa mun jedheen dhugaa okay let me see. Nan dhaabbadhee ijoolleen shaakalaa jiru nan ilaalee boruun dhuftaa naan jette eeyinu ishii har'amoo deemuu hin dandeessaa wookii tokko nu agarsiisa nan deemeefii jechuudha. Jettee bakka achi konfidensiin koo mataa koorra achi akkasitti galee akka qoosaa wayiidha. Garuu laayifii keessatti wanta nan ta'a jettee sana bira ga'uudhaaf iddoo ta'e deemuudhaaf karaa gaafa deemnu biyya ta'e keessa darbuun dirqama keenya jedhamne innaa way of life koodhaa laata jedhaan keessa darbuudhaaf malee taargetii sana eemisaas qabaadhe miti garuu it's the way karaa sana keessa darbee wanta hojjechuu barbaadu wayii hojjechuun qaban ture so akka sanaattanii Miss Tourismii jalqabee dorgommiin irra deddeebiitiin dorgomee ansa jalqabaa irratti concentration mataa koo dhabuu koorraa jechuun backstage dhaabadhee haasaa kan biraa haasa'aan ture achi maqaan koo kafaamamoo backstageetii hojii biraan hojjechaa ture so halkan guutuu rafne by the way dadhabina kootiin mini kan miisii godhe halkan guutuu rafne garuu concentration ishee taa'imii sana miisiin godheenna gaafa waamamuu fi gaafa backstage dhaabadhee odeessu walqixxee ture so I have bawon qaban ture nan ba'ee gaafa nachi goon harkaa bade nan kolfe I just smile shigatiin jedhee thank you jedheen deebi'ee smiling keeyyin bareeda inni tugaa ture dhugaa akkas godhin deebi'eenna okay no you have to irra deebi'uu qabdaan jedheen irra deebi'ee yaalee isa sadaffaa irrattis gaafa irra deebi'ee isa sadaffaa deemu by the way intanii jedheera pilaanii godheen deemee isa sadaffaas so nan barbaadan ture ducha nan argadhee garuu afeer baadu like tokkoffaan barbaadan ture. Achi booda sadaffaa ta'e gaafa akkas na dabbaree ture garuu gaafa hojicha keessa galee akkas ji'a 3 ji'a 4 gaafan turu you're right waaqayyo ati sirriidhaan jedhee bakka sababiin isaa baay'eema hojii hojjechuudhaaf piroojeektii gurguddaa akkas qabadhee ture kan deemennaa tokkoffaa ta'eera ta'eeti like piroojeektiin qabadhee deemee irratti qofaa otoo hin taane kan dhaabbatichaa wantoota hojjechuu qabu itti gaafatamummaan haalatamuu jira sana faana balaansii gochuu wanta hin danda'u natti hin fakkaatu ture so Miss Tourismii ta'ee ji'a afuraffaasaatti eeyyama kan mataa koo baaseera eventiin piroomooshinii. Sababiin isaa san fidee dhufee kana hojjechuudhaaf achitti try godheera garuu itti gaafatamummaan achiin haalaatama malee lakkaa sanarraa fudhatamu qofaa miti kan hojjetamu so ofii koo karaa mataa kootii miidaa mataa koo wayii na barbaachisa ture so sana gochuudhaaf naa salphate sadaffaa gaafan ta'u and then aadaarra turizimiirra
jaalalaan nuti tolaan deemna gaafa jedhamu bor deemna gaafa jedhamu sometimes akkamti jedhamna beektaa har'a sa'aatii sadiifaatti galgala bor akka turii deemnu dhaga'uu dandeenya garuu I was ready deemsaaf bakka na shaanxaa qopheeffattee laxxa fiigaa deemuudhaan gaafa waan gammadu hojjettu akkasumatti fakkaata yeroon wanti hundumtuu availabiliidha bakka wanta kamiyyuu gochuu hin dandeessa. Bakka waggaananii tu waggaanatti hin fakkaatiin darbeedha waggaan sun. Sababiin isaa baay'ee turii koonee baay'ee jirree baay'ee deemnee na interestingii ture baay'ee anaaf immoo iddoon itti build up of godhu ture more of isa beeksisu caalaa ofii koo kennaatiin iddoon itti build godhu ture. Tourismii irra hojjechaa aadaa jaallachaa achiin booddee immoo gaafa ogeessa tiyaatiraa taatu immoo you have your own gift hojii sana hojjechuudhaaf barbaadeenidha kan tiyaatir aartiin fiilmii kan hin baradhes barbaadeen faayitii godhe manaa wallalee manaamanidha. Interviiwwati yeroo darbe dhaggeeffachaan ture yaa paartiin sunis jira so paartii isa kana isan barbaadu kana fiilmii an barbaadu jira wanta hojjechuu barbaadu jira isa sana keessatti tuurizimii fi aadaa baraa deemuun immoo isa kana baay'ee biilda akkan godhu na godhe personally hojii isa alatti bootuun ta'in personally baay'ee wanta baay'ee akkan of jijjiiru sana baalaansii gochuu keessatti ofirratti jijjiirama argeera achi turuun koo so it was hard garuu I'm proud of it. Inni gara biraan immoo nan sirraa arge yeroo turii sanarra turtanii jechuudha akkuma jettee biraandii mataa kee gaafatu uummattu wayii argaan ture kennaanis keessaa inni ifti turizimichi akkuma jirtu ta'ee jiru miishinichi akkuma jirtu ta'ee jiru kennaa immoo identity kennaa or waan isheen gochuu barbaaddu keessaati ba'e immoo mul'ata ture so akkasitti beeksistu ta'e tokkos ilaalcha kootti maybe I'm biased jaamucaa biyya koo taatee faayiroonnoo garuu it was different actively dha kanatti baay'ee participate gochaa turte. So hojii baay'ee bareedaa waan hojjette natti fakkaata. Maybe attachment gatii hin qabuuf. Naqamtee matoo jirru iyyuu sanseetii gaafa nargunan iyyanna maal taatee tokko immoo nan jedhu for real jechuun overii naturally wanta ta'etti attachmentii akka sanaa gatiin jaalladhuuf karaa baay'ee ni ilaala. Na okay waaqayyoon nuun jaallannu nuun uume kuni hojiin harka isaatii like wal ilaaluu yoo nutti ulfaate maybe samii ilaalee lafa ilaalee akkuma Oromoon waaqa ilaalee lafa ilaalee waaqni kana uumee jira jedhu okay akkas bareeda taanaan how he is beautiful yaaddeetta akkam akka inni bareedu na kana hundumaa flow mataa isaa keessatti namni deemsisu tokko energy akka kanaa namni qabu tokko jechuun kaampaanii akka kanaa uume kana keessatti jechuun adeemsi addaan utuu hin citin amma yoo akka deemu godhee siistamii kana namni diriirsee lafa kaa'ee tokko amma mindinsa hamman bareedaadha yaa thank you even jechuun sheela waanuma qosaawoo maxinno bilbiluma harka keenya irra jiru nama hojjete uffata nuun uffannu nama hojjetu rifeensa keenya qeensa keenya nama hojjetu waan bareeda jennamti na ogummaa isaattiin barra na ogummaa waaqayyoo keessatti bara humna waaqayyoo hojii waaqayyoo amma akka inni goo akkam beautiful akka inni ta'e akkam ogeessa akka inni ta'e na attached baay'ee ilaalcha baay'ee bareedaa. So amma yeroo darbees qophiin ministeerizimii qophaa'ee ture miti backstage isaa yookaan immoo behind the scenes isaa akkam akka ta'u namni tokko akkamitti akka qophaa'u keessa jaa turteef akkamitti qophaa'us qaba isa jedhus itti dabaltee ofii keessa akkamitti akka qophaa'aa turte mee naa ibsuu dandeessaa? Okay. Maal yaada beektaa? Tourismiin ambaasaadara kan turizimiidha. So waajjirri suni turizimii keessatti ulaagaan inni kaa'atu wayii jira akkati bartuuf. Ogummaan ati qabdu gaariidha, beekumsa ati qabdu gaariidha, bareedinni kee gaariidha, wookiin kee hundumtuu gaariidha. Garuu sana darbee anaan akkamitti na beeksisuu dandeessi jedhee gatiin ni yaaduu fi isaaniin beeksisuu irratti xiyyeeffannaatu godhame jedhee yaada. More of sometimes akkamdhaa. Wanta dhaabbanni sun nurraa barbaadutu guutuu dandeenyeeti already intanii ta'a jedhee gatii yaaduuf na karaa turizimii wanta jiru irratti xiyyeeffatame sirriitti. Sababiin isaa turizimii beeksisuu irratti yuunikii ta'uutu danda'ame. Na riilitu of ta'uu dandeessan immoo riilitu of ta'uu danda'ame bakka feeriidha jedhee yaada. Sababiin isaa yoo naturally dhamni turizimiinis bakka of gadhisee wanta dibaan qabne wayii barbaada gatii ta'ee fi utuu of taa'amuu hin danda'ame iddoo sanaaf filatamummaa gaarii qabaata laataan jedhanna konfidensiin akka jirutti ta'ee beekumsa akka jirutti ta'ee na iddoo sanatu hin jiru ani like utuu kun naa dhiyaateeti. Kana caalaa deemuu hin danda'an ture jedhee wantooti yaadu jiru turanidha. Sababii sanaatiin
maybe argiteetti yoo ta'e bareedduu Oromoo. Mata duree jedhuun hojii wayii jalqabeen turennaa. Typical girlii Oromoo taatee wayii tokko beektamni. Loqoddi ishee, ideoloojiin ishee, akkaataan dubbii ishee really mabaqaa Oromoo fakkaachuu dandeessu wayii tokko imagine godhannaa. Ishee argachuudhaaf maybe Finfinnee irraa argachuu dhiisuu nan danda'a. Sababiin isaa she's typical. Na magaalaa keessa baay'ee jiraattee intin hin jenneen gatii ta'eef. Na baay'ee typically gaafa siin jedhu moontaniitu hin ta'in understandii gootee baras aadaas balaansii godhee nama explainii gochuu danda'u wayii tokko natti mul'atti turteenna. So ishee sana ofii koof advantage dhabe sana osoo ijoolleen kan biraa argataniiti maybe sirriitti intanii jechuu danda'u bakka ifanii mul'achuu danda'u overcome gochuu danda'u eegatii yaaduuf mata duree sanaan sagantaa jalqabeen ture. Waggaa tokko nutti ta'eera. Conclusion isaatu nu hojjetin. Ammayyuu naa garuu kamiingisu. Haalumatus ni mijachuu dadhaburraa natti fakkaata. Haalli mijatu garuu mijata ture. Innaa isa sana yaadii sana fideera. Sababiin isaa ofii kootiin gaafanii bareedduu Oromoo tokko yaadu yookiin kan turizimii mitiga. Kan Oromoo gaafa yaadu wanti keessatti arguu barbaadu jira. Akkaataa isheen akkasitti yaaduu qabdi. Shamarree Oromoo jedhee kan yaadu. Gaafa yaada jettu dhiifama yaada kee addaan kutuu koofi yaada irratti baay'eetu fookas godhame yookaan beekumsa irratti fookas godhame personally kun immoo yaada koodha. Bareedinni miidhagni baay'ee barbaachisaadha baay'isoo. Like beauty biyya lafaa kanarraati akka nuun jiraannuuf iyyuu wantoota baay'ee murteessoo ta'an keessaati. Filoosofaroota kanaan dura turanii wanta isaan barreessan deebinee yoo dubbisne beauty is baay'ee wanta barbaachisaadha. Bareedina durbaa duwwaa osoo hin taane aartiin kuni inni amma jechaa turte uumamni isa ilaaluun mataansaa wanta baay'ee nu tasgabbeessuu qaba yookaan immoo jireenya keenyaaf dhiibbaa mataasaa qaba bareedinni jechuudha. So bareedina mormaan jiran tasbukkeetti bareedinni is essential. Garuu sarratti dabalataan immoo nama beekumsa qabu wayii tokko nama perspektiivii qabu wayii tokko amma sirratti kana nan arga yeroo baay'ee gaafati waa barreessitus dubbisteetti waan kanarratti ishinoos yookaan nama taasofteetti waan an jedhu qabanna. Akka kanatu qabaatee moor irra bareeda jedhee yaada yookaan immoo irra fruitfully ta'a jedhee yaada namni wanti wayii represent godhu tokko beauty pageantiinis gatii kanaaf jedhee kan isaan gaaffii aptitudes jedhii gaaffii wayii kan isaan ta'anii bareedina duwwaa irratti fookasii gochuu otoo hin taane sammuun nama sanaas immoo baay'ee bareeda akka ta'e ibsuuf jedhanidha kan isaan gaaffii akkasii qopheessan fakkaata. Sometimes inner beauty ni isa bakkee covering godha. Inni bakkee isa keessaa covering godhu malee. Sigalee akka barbaade inni bakkees barbaachisaadha. Bareedduu tokkotu dhuftee taasiftee fi irraan fudhannaan ishee bareedduudha. Kan bareedde chaanii wanti kam irratti bareedni barbaachisaadha garuu akkuma jechaa ture immoo perspektiivii namni qabu namni ilaalcha bareedaa qabu namni beekumsa isaa karaa baay'ee dubbisuu duwwaarraa miti beekumsi kan argamu miti namoota nama iyyaafachuu danda'u nama wajjin nama walii galuu danda'u karaa baay'ee beekumsa nama argachuu danda'u fi nama waa sirriitti qindeessee ibsuu danda'u. Barbaachisaa inarii garuu like shamarree qofa otoo hin taane Oromoo gaafa taatu ideoloojiyaatti qabattee baatu jira baay'ee value gochuu dhiisuu yookiin hubachuu dhiisuu dandeenya malee. Like safuu jedhamee safuu odeeffamu caalaa laayifii kee keessatti for real jira. Laayifii kee keessa isuma dhugaa jira. Ogummaa isaa jedhamu gara Booranaa gara Gujiitu deemtee amma ijoolleen xixiqqoo waa'ee sirna gadaa hammi isaan beekanii understandii gochuu fi yeroo natti fudhata dubbisee maal jedhee maal jechuuf si galimne baay'ee overee. So sun ideoloojii sun baay'ee guddaadha. Isa sana utuu uffachuu dandeenye isuma dhugaa ideoloojii sanaan tun jiraanna ta'eeti more value goonatu ta'eeti ideoloojiin sun jira bakka eenyummaadha si galee. So Oromoon tiyaatimaaf akkas gootaan jedhama. Just Oromummaan qomoo kan biraarraa baay'ee adda ta'ee osoo hin taane garuu ideoloojii isaa akkaataan itti jiraatu sirna isaatu seera si qabsiiseetu adda si godhanna. So namoota kan biraarraa wanta ittiin adda si godhudha jechuudha. Akkuma kanaa shamarree ta'uun kee ideoloojii kan biraa kan siilaatu qaba beekumsa siilaatu qaba. Achi Oromummaan itti dabalame achi konfidansiin gaafa itti dabalamu leeveliin isaa guddata baay'ee. So alaatii baay'ee wanti gara keessaa dhufu duwwaa osoo hin taane ofii isaaniirraa eenyummaa isaanii irratti achi booddee wanta naannoo isaanii jiru vaaliyuu gochuu wanti bakkeetti amma yeroo kana keessumaa dhufe jechuun
beekumsadha jedhamee teekinooloojiidha jedhamee wantoota amma dhufan caalaa wantooti naannoo keenya jiranii baay'ee vaaliibalidha. Baay'ee piroodaaktiivii ta'uu dandeenya. Naannoo keenyatti biqiltoonni biqilanii, nyaatoti jiranii, aadaan jiranii, shubbisoonni jiranii. Industirii isaatti fidneetu produce gochuu dandeenye otoo baasuu dandeenyeeti isaan wantoota nuun bakkeetti argine hawwinu caalaa vaaliyuu qabu. So inside of ilaaluu danda'udha. Ofirraa jalqabe. Even mind setup ofii, check of gochuu, discipline ofii, chimbodhee qe'ee ofii, boroo ofii na after keessa jira wanti hundumtuu. Amma gaaffii keenya kanaaf gaafa hin qophaa'u sooshaal miidiyaa keefaarra deemee ilaaleen ture baay'een si iyyaafadhe intarviiwii kanaan dura kennitee sirriitti ilaalaan ture. So tiktookii keerraatii maal argee yoona paaterniin argee wayii tokko maallaa ofitti amanamummaa irratti baay'ee akkati hojjechaa jirtu ofii vaaliyuu akkati gootu ergaati yeroo baay'ee immoo karaa saawundii garaagaraas ta'uu danda'a ofii keessa jechaa kanatti waraabaase argee ofitti amanamummaa nama akka dabalu afaan ingiliffaatiin maal jedhama self development ofii keenya of geeddaruu irratti akka fookasii gochuu qabnu meeseejiin kee dhaata kana qaba. So waa'ee kanaa irratti meestii eessaa fiddee yaada kanaa saayikooloojii baratteettamoo barachuu barbaadamoo akkamitti immoo affeekti si godhee day-to-day laayifii kee? Akkasii wal qorachuun illee gaarii miti garuu sirriitti si ibsuun barbaada oodiinsii koo. Si'a baay'ee maal akka na aarsu beektaa? Sooshaal miidiyaa irra gallee self care jedhamee fuula keenya iskiinii keenyaaf akkatti keerii goonu in arganna. Akkatti baqa outfiitii keenya kuulannu akkatti dhugnu wayitii akkamitti akka hir'isuu dandeenyu, akkamitti akka furdachuu dandeenyu, akkamitti akka diimanu, akkamitti akka gurraachuufnu everything boodii keenya kana irratti effektii nuun guyyaa guyyaatti goonu, tiriitmentii nuun guyyaa guyyaatti goonu self care jedheen dhufa. Garuu self care jedhamee inside maal ilaallaa, maal nyaannaa, maal dhaggeeffannaa, nyaata isa kanatu hin taane maal dhaggeeffannaa, maal yaadnaa, maal odeessina namoota wajjiniin. Maal imagination keenya keessa sammuu keenya keessa wanti jiru isa jedhu self care karaa sanaatu jiraate itti natti tole yeroo hundaa. Jalqabi kaa. Awweel dhugaa. Awweel. Hojii manaa sitti kenneen deema sumarraan jalqabi. Yaa dhugaan hin jalqaba rabbi. Innaa akkan of jaalladhu kan na godhee baaybiliidhaanaan. Innaa baaybilii gaafa dubbisnu gaafa ilaallu Christii argina miti nuftuu isaa maal jechuusaa. Oh, who's this girl? Kanatti akkas jaallatteen, kanatti akkas duutee fi kanatti akkas vaaliyuu laattee fi who's she? Jechuun eenyudha kun? Namni amma kanaaf vaaliyuu godhamee fi seenaan amma sanaa barreeffamuu fi it's all about us by the way. Jechuun dhalachuunsaa, du'uunsaa, du'aa ka'uunsaa, deebi'inaan dhufaan, nan deemaan, biyya lafaa uumuunsaa everything na anaafdha. So an eenyudhaan jedhaachi booddee nama kana duratti jaallatame namni kun amma kanaa gatii baasuu fi danda'u taanaan I'm someone si galeemne na sana keessatti vaaliyuu nuuf godha baay'ee Christii gaafan baruu ofin keessatti argaa Christii gaafan dubbisu waa'ee Kiristoosiin gaafan dubbisu keessatti nuuf arganna of vaaliyuu gochuu kan hin jalqabe akkasitidha. Na Bible study group qabna turre obsii thank you dhugaa baay'ee ijoollee taanee jechuun waggaa 8 tiimii ture keessan ture hanga kutaa 12 waggaa 8 jechuun kutaa 10 hanga kutaa 12tti naannoo kutaa 5 jechuudha. Yaa achi kaasee waggaa 8 tiimiin keessa ture jirana Bible study gaafa godhu seeraan akka inni nu barsiisu. Hammam akka jaallatamnu hammam akka value goonu na isin namoota calluma jedhee miti na eemii qabdu isin pilaanii qabdu na targeted godhameedha kan isin uumamtanii na tu waaqni laftiin uumamin taayimii sanatti yaadi amtiinii jiru jechuun taayimii itti reefuu harmi kee guntuutu taayimii itti reefuu dheerri bakkeetti karaarra si dabarsuu diduu naamnidha. I'm strong garuu taayimii sanatti hin dhageenyu jechuun tiimiitiin deemnaa ijoolleen karaarra dhaabbatanii waan barbaade jechuu danda'u galagalleeyyuun ilaallu dhimma keenya miti bakka keessi keenya guggubataa isaadha. Sababiin isaa eemii nuun hin beekne wayii taargeetii nuun hin beekne wayii laayifii keessatti wanta vaaliyuu qabu wanta nuun hin beekne wayii tokko nutti miiranna sana yaadaa kanatti deemtu beektaa an akkas dhaadaa jennee jechuudha. Sababiin isaa namni nutti himin jiru gati ta'eef. Na vaaliyuu keenya yeroo sanadha vaaliyuu koo kan hin baraadhufi dhugaa mun jedha I can't do everything. Si galee enerjii sanaatiin kan deemaa dhufeenna mistirri guddaan isadha. Iccitiin kun guddaan isadha.
Gaafa Kiristoosiin bartu of barta. Amma inni si jaallatu gaafa bartu waa'ee jechuun lafa akkaatiin jaallattaati. Wanti wayyuun irratti argite malee yoo beekte malee akkas yaaddi ishee namatti tolaadha. Yookiin akkasitti deemsi ishee namatti tolaadha. So gaafa na hojjetu komponentii fayyadame hundumaa beekasii galee maayindii koo hammam akka inni ga'u beekaa. Fileeshiin koo maal koo everything soolii koo hammam akka inni vaaliyuu godhu isatu beeka. Sabiin isaa wanta irraa na hojjetu ingiriidentii na keessa jiru isatu beeka gati ta'e. So isatu vaaliyuu na godhe erga inni vaaliyuu na godhe waa'ee ana mammaaf vaaliyuu koo fudhawwadha. So akkasitiin of jaalladhe of jaallachuudhaaf waaqa sin uumee barraan hin ga'a. Waaqni sin uumee maal fakkaata maal gochuu danda'a ammam ga'a ammam yaada. Baay'ee beekumsa boombii natti gadhiisaa isa baay'ee ta'e fudhatamee deemaan jiraan gaafa. Dhumarratti haleeluyyaa. Yes. Waldaa gochuun keenya nuuf ameen ameen. Okay. Mucaa isheen waggaa almost waggaa 10 dura argitu irra deebi'ee argaa jira. Good. Very nice. Innis psychology keessatti konseptii maal jedhamu jira. Namni tokko kan inni nama ta'u yookaan kan inni haalleen kan isheen haallee taatu kennaan kan isheen kennaa taatu nature irraa achimmoo nurture irraa percentii ka'an qabu. Yookaan uumama isheedha genetikii keenya haadha keenya fi abbaa keenya irraatii jiinii nuun fudhannudha. Anxiety qabaachuu keenyaa fi depressionii qabaachuu keenyaaf genetikiin keenya baay'ee murteessaadha. Inni ittaan immoo naannoo keenya nurturii keenya akkamitti akka namoota naannoo keenya jiran maal akka isaan yaadanii akkamitti akka isaan waa'ee keenya haasa'anii akkamitti akka isaan nu barsiisanii kanarraan kan eenyummaan keenya uumamu. So umurii yeroo sanaatti wanti yeroo sana immoo foundationii nu ta'e umurii waggaa ati yeroo sanatti jalqabdee sanarratti foundationii wanti ta'e immoo eenyummaa si ta'e sitti maxxanfamee erga guddattee illee wanta ati irraa adda bahuu hin dandeenye si ta'a. Kara gaariis kara gadhiis yoo namni si qaree jechuudha naannaa kee jiru. So umurii sanaan foundationii akka kanaa belief systemii akka kanaa amantaa akka kanaa qabaachuun jireenya kana fuulduraa jiraattuuf yookaan immoo waggoota kee warra hafaniif warra amma jiraatte kanaafis warra kana fuulduratti dhufaniifis bu'uura keessa deebitee argachuu hin dandeenyadha. So umurii sanaan amantaa akkasii qabaachuu kee fi you're very lucky. Nama akka sana naannaa kee jiraachuuf jalqaba irratti lammata irratti immoo future kee irratti hojjechuuf salphaadha. Sometimes akkamtaan abitta sisterii wajjin environmentii nuun keessatti guddanne akkaataan itti guddanne wal fakkaata mitiire ijoollee amma jiran naannoo keenya jiran cheekii goonaannaa wanta isaan vaaliyuu godhanii vaaliyuu gochuu dadhabna si galee wanta isaan itti aktiivii ta'anii baay'ee atiraaktiivii ta'anii jannaa soo nuti sirrii miti immoo isaantu sirrii miti wanti immoo bakki wayii immoo wal jala darbee wanti ta'e sirrii miti jannanna riilii akkasiin godhamee iddoon nuti jennu jira si galee na differensii sana gaafa ni ilaalu I'm good akka jedheen of jajjabeessanna so by the way unique ta'uun Sodaatinaa. Adda ta'u Sodaatinaa jechuun wanta namoonni baay'ee yes jedhu no jechuun hin danda'ama normalidha. Baay'ee wanta namni baay'ee immoo no jedhu eeyyee sirriidha jechuun hin danda'ama. Hinjimu garuu baay'ee cimamte. Hanga bartuutti. Keessaatii adda baatee yaada mataa kee. Hanga bartuutti. Hanga bartuutti duwwaan. Erga bartee booddee garuu gaafa wal fakkaadhu natti hin tolu jechuun waan dogoggoree qabaa laatan jedha. Na hundumaa wajjin wal fakkaachaa jirta taanaanii maayindii keetiin liidii godhamaan jirtu laata of dhaggeeffachaa jirtu laata sababiin isaa nama hundumtuu wal fakkaataa ta'uu hin danda'u. Personally wanti natti cimu baay'een isa kanadha tokko jireenya keessatti. Namni naannoo keessa jiru wanta inni irratti walii galee yaadi koo yoo kara biraa jira ta'e iyyuu wal fakkaachuu dhiisuun baay'ee wanta natti cimudha. Confrontationalidha baay'ee argumentaatiividha. Nama falmuun maal jechuun na yaaddeessu nama falma nama baay'ee falmiif baay'ee dhiyoodha. Garuu gaafa actionitti dhufu gaafa jireenyatti dhufu yookaan immoo gaafa isa guddaatti dhufu waliin dubbii irratti yoo ta'e irraan kan hafe jireenyatti gaafa dhufu garuu nama baay'ee wayirraa adda bahee qobaa koo dhaabbachuun natti cima. Waliin dubbii irratti it's easy mitiiree haasa'u irratti miti akkasdha akkasdha maaliif minaamun jedhee opinionii koo dubbachuun it's easy. Garuu immoo isaan jedhan kan sana keessaa ba'ee immoo dhuguma apply nan godhaa sayyaaduu irratti focus nan godhaa gaafa hin jedhu rarely baay'ee natti cima. In ulfaata. Keessumaa chaalenjii qaba qobaa kee karaatti deemtu immoo baay'ee chaalenjii qaba. Hiriyaa baay'ee muraasa qabaata nama baay'ee muraasa naannoo kee jira. Wanta baay'ee irraati adda baateedha kanatti deemtuna baay'ee waan cimnatti fakkaata akkamittiin dandeessee isa jiraachuu.
environmentii korra namoota jiranii. Namoota si fakkaatan. Filachuun immoo isa jalqabaan itti fakkaata yoo dogoggoruu. Yaa namoota ati wajjiniin jiraattu si fakkaachuu qabu. Akkam dhabeetta haalli wajjiniin hiriyaadha taanaanii wanta irratti walii galu wayii tokko qabna. So yeroo hundumaa si bukkee gaafa dhufu sanaafdha. I'm sorry my friend sama gaafa naasa'u. Si galee na ijoolleen ijoollummaati kaasee duukaa guddadhee jiru. Na jaalala ijoollummaa wayii wajjiniin kadhannee wajjiniin fiiglee si galeemni family spirit gaafa barbaadudha isaan bira kan hin deemu. Namni immoo wajjiniin waa mari'adhee irraati immoo ogummaa wayii yookiin yaada wayii fudhachuudhaaf deemu immoo kan biraadha. Si galee garuu kunis hiriyaa kooti sunis hiriyaa kooti. Namni laayifii isaarraa waa fudhadhuu fi hin fudhannee jira hiriyoota koo keessa. I'm sorry. Gwaaddanyo tokkotiin. Yaadaan jira. For real dhugaa. Namootni laafii jaalala nan jaalladhaanii garuu laayifii isaanii hin barbaanne laayifii koo kan isaanii ittiin taniichuun barbaanne jiru. Garuu namootan immoo wajjiniin mari'achuumaaf odeessumaaf pilaanii godhee harreessa jirtaa jedhee argadhee duukaa odeessu jira. Si galeemni naa gaafa yaadu namoota naannoo keenyaa wajjiniin friendii ta'uu dandeenya garuu friendii gatiin ta'ee fi hojiin koos, fiilingiin koos, riilishiniin koos, yaadi koos wanti hundi koo itti hidhataa ta'uu hin qabu. Ijoollummaatti kaasee namoota itti hidhadhe faamilii koo namoonni ta'an jiru garuu situeeshinii koo ammaa wantan yaadu ammaa hin beekan. Namni immoo argadheenii wajjiniin yaada haasa'ee walii galuu danda'u jira. Garuu personal laayifii koo beekuu dhiisuu danda'a. Si galee na boundary akka kanaa guggochuutti hin ka'e namootatti. Na everyone is my friend garuu iddootti walii galuu qabna bakka laayinii paatarniitti namoota wajjiniin attaachii godhu jira. Konseptii kana eenyurraan dhaga'ee beektaa kanaan dura jeeshiitii nama jedhamu beektaa laata? Poodkaastii kana irratti si'a 5 meenshin gooliin taanaan kan saaraa poodkaasticha kanaan jennee namoonni dhaggeeffatan. Hiriyaa sadii yookaan sadii ol qabaachuu qabda yeroo adda addaatti kan namoota argituuni jechuudha jedha. Amma isa kam akka ta'e specifically kana jedhee ibsuu hin danda'u garuu yaaduma amma ibsaa turtedha. Namoota jaalalaaf duwwaa kompaashinii gaafa barbaaddu gaafa sossobamuu barbaaddu jireenyiin cimamtee hunduma keenyatti gaafa okay it's okay hunaamin jedhamu barbaaddu haadha kee faama fakkeenyaaf nyaata kaasee hojjetti sossobdii gaafa taartuu gaafa maal jettu bira dhaqxamtee haadha isaa namni baay'ee kanumaaf jaallata. Gaafa inni bira dhaqu jaalala nama biraarraatii argachuu hin dandeenye namatti agarsiisu miti. Hiriyoota akkasii tajaajilan qabaachuu qabdaa jedha. Namoota dhugaasaa sitti himuu hin dandeenye. Gaafa itti balleessee no this is wrong kun balleessaa namoota siin hin jenne namoota bakka jaalalaaf duwwaa yookaan comfortiif duwwaa bira dhaqxu qabaachuu qabdaa jedha. Inni itti aanu immoo namoota confrontationally ta'an sin sodaanne yookaan immoo irra sin hin qabne wayii no asukkeetti kana dogoggorteetta gaafatti waan ta'e wayii rakkattee bira dhaqxu okay jedhanii rakkina keessan analyze godhanii kun rakkina kee ture kana irratti balleessiteetta jedhanii namoota sitti himuu danda'an guddina keef baay'ee mandaatarii jaateef jechuudha. Inni kan biraa immoo si baruun qabanii isaanii wajjinis attachmentii qabaachuun qabdu. Yookaan personally wal beekuu dhiisuu dandeessa. Meentarii godhattee nama hordofuu dandeessu wayii tokko jiramti. Kanaaf amma nam beeku jiraachuu koyyuu hin beeku. Baruus hin danda'u gara fuulduraatti baay'ee fagoo irraa jira garuu meentarii godhadhee nama ilaaluu ni danda'u. Yaada isaan irraa gatu baay'ee akkuma jiru ta'etu jiru jechuudha. So nama meentarii godhattu wayii tokko immoo hiriyaa keessattuu nama wal beektu ta'e immoo more effective miti ree. Teessee nama jireenya isaarraa dhaggeeffattee inspire si godhee. Namoota akkasiis immoo qabaachuu qabda jireenya keessatti. Koornerii adda addaa jabaa ta'e jireenya jabaa ta'e sii kenna jechuudha. Laayiniin keenya malee already I just live this. San beeku gaafatti naan jettu. Okay kana filoosofii makiinaadha inni qaban danda'u hin dabarra sana moo waa'ee taasise. Filoosofii kennaadha jennee qabanna kana soo yaada baay'ee bareedaadha kuni. Inni itti aanu nani si gaafachuu barbaadu maal akka ta'e beektaa? Anaafis personally namootni si ilaalanis akka kanatti akka isaan si hubatan abdiin qaba. Yoona icon of confidence yookaan immoo ofitti amanamummaa fi namootni eenyudha durboota social media irra jiran kana keessaati confidentiin jettee namatti yaadduutu jedhameeti namoonni si beekan ookennaa jedhanii namoota lakkoofsa keessa si qashan jedhee yaada. So akkamittiin kana qabaachuu danda'u warri nu dudduuba jiran. Warri ijoollee maalirratti yoo hojjetanii isaanis konfidentii ta'anii wanta barbaadde akka argattuuf bu'uura cimaadha. Miti konfidensiin namni konfidensiin hin qabne namni manaan baane namni yaallee namni ofiisaa laayif isaa on the line hin goone
namni barbaade mana isaa keessa dhaqee intalli cimtuu jabduu wayii tokko jirti naqamtee keessa 07tti meerree jedhee dhaqee barbaadee ishee arguu hin jiru miti you have to ofii kee achi of baasuu qabdaa ofii kee kana nan danda'a jechuu qabdaa so confidence immoo kii cimaadha sararrattinna mee maal jetta wanta jechuudha ofii koo maybe yeroo hundumaa hin goone garuu namoonni godhaniiti akkan baay'ee overii dabalaa deemu laayiniin beeku tokko jira maaldhaa namoota argadhe wajjin nanaasa'a si galeemni wanta keessa kee jiru haasa'uu barbaaddu namoota si bira jiranitti yoo xiqqaate jechuun boor namoota dura dhamtiire kan nuun dhaabbanne odeessin namootuma gurguddoo baay'ee fuuldura dhaabbachuun barbaada jennaani har'a hiriyaa koo ishee tokkotti wanta yaadu wanta na keessa jiru itti haasa'uu danda'uun qaba si galee nama tokkotti nama lamatti har'a yaada isinii dhufee nama lamaaf sheerii gochuu dandeessanitti taanaan boor nama shaniif gochuu danda'ama iftaan namoota kan biraaf gochuu danda'ama so aayidiyaa sheerii gochuudha jedhee yaada wanta yaadnu otoo akkas ta'e jennee yaada keessatti hambisuu dhiisuun maybe konfidensiin dabalaa namoota wajjiniin haasa'uuf namoota fuuldura dhaabattee haasa'uuf jedhee yaada sababiin isaa like yaada ta'e naaf lafa bu'aa yaada ta'e naaf qilleensi dhagaa wanti tokko dhagaa gaafa namoota sanatti I do. Anis dhugaa jechuun bakka wanti hundumtuu wanta hin argamne irraa dhufe mitiire namni tiraasii kana uumee jalqaba yaadeetudha. Okey kana akkasii ta'u akkas ta'e jedhee yaadee keetudha kan inni godhanna. Tiraasii kanaan atuumee baay'isee. Sadudduuba kee achumarraan hin beeksisadhe. Sadudduuba koo? Okey. Yaa aayidiyaadha bakka. Bareeda. Argiin ture waagiif argiin ture. Waan jaalladha waagii warra gurguddaa. Yaa ajajadha. Dukaan siin fida lafati jirtu kinaaf fide please dhugaa natti tola na aayidiyaadha bakka aayidiyaadha yaada keessa tun dhufini wanti godhame tokko iyyuu hin jiru na sanaaf gaafan jedhu aayidiyaa wanta sammuu isaaniitti dhufee utuu haasa'uu hin danda'amu jechuun haasa'uudhaaf firiidamiitu qabaanne mana keenya baay'ee haasa'uudhaaf firiidamii hin qabnu turre xinnoo taane dhugaa abbaan koo baay'ee hin fakkaatu mini jireenyi koo thank you adaadhaan koo maal jetti erga kennaatii jetti eenyuyyuu bakka ol jedhee konfidensiidhaan haasa'uu danda'a akkam dhaabbaabbiin hardiidha garuu hardi ammuma ta'e ammuma dheekkamu ammuma nureebu ammuma kontiroolii nu godhu ammuma sana ammoo wanta gaafatamni dafnee taayimii sanatti himnamu herreegaa akkamittiin baradhee na bira taa'ee baay'isu achi sarara ishee dogoggoree akkas dabarsee barreesseera taanaan kanaan jechuudha askorra dhugaa rukutamaa achi boo'aarra deebiin hojjedhanna akka kanattidha kan inni herreega na barsiisenna taayimii sanatti boo'aarra deebitee gaafa boossu haayidii gochuurra yookaan immoo kufanii ka'uuf iyyuu egzaampilii cimaadha baay'ee gaarii miti garuu haa ta'uudha. Waan baay'ee gaariidha mootii amma gaafati boossu namni si dhiisu ani yeroo baay'ee amma psychologist baradheera so sarraatti kan ka'ee understanding godhatee I don't know isaa kanaa dhufu garuu ijoollee gaafa isaan boo'an fa'aa obboloonni kofaa namoonni naannoo korra jiran gaafa isaan dhiisanii gaafa isaan wanta isaan barbaadan hunda isaa gochaa jiranii okay ofii makee irratti booddee nama baay'ee sana fitee wayii tokko guddisaa irta gaafa inni guddatu hin jedha boosseessa ta'uu maal taatee irra deebitee yaaluu danda'uu qabda gaafa kuftuu wanta keessa suuqamtu wayii tokko namni si kennuu qaban akkana ta'uun qabu sababiin isaas akkam expect goota gaafa guddattu life is very hard jireenyi baay'ee cimamtiire hamma yaadnu ol baay'ee gaafa guddattu baay'ee cima jireenyi keessumaa nama normaalii taatee jiraachuun barbaaddu taanaan ulfaata so nama normaalii akka taatu si godhaa jechuudha maaliif gaafa namni ta'e wayii tokko si qeequu yookaan waan ta'e gaafa happen ta'uu gaafa akka garaa keessi hin taane itti raftaa jechuudha suuqa wayii barbaaddattee boossaa jechuudha hindan achumatti hafta achumatti meentaalitii achumarraa nafuu ka'uu dadhabuu abaabbalamuu yookaan nama ta'e wayii tokko jala galuu satu developed ta'a deema. Garuu gaafa boossee isa ta'u whatever it continues maatii bakka itti fufta baruun kee dirqama ni jedhu that's very painin gaariidha. Painin gaariidha mitiire. So akka sana ture abbaabbiin hardii ture garuu akka inni dheekkamuuf akka inni nureebuuf konfidensiilii dhaabbadhee maqaa koo dubbachuun iyyuu natti to'ata ture for garuu mana barumsaati immoo faallaa sanaa motiveet wanti na godhu jira si galibni manaati akkas yoo ta'e iyyuu charchiitis faallaa sanaa ture so after all inni manaas gara sanaatti oofame sababiin isaa abbaabbii overcome gochuutti hin ka'e akkasaa ta'u gaafa inni jedhu waay for real dhugaa deemtu charchii gaafa jedhu maaliif akkasin jedhaani na
for everything reason hin barbaada namni akkanatti haasa'uu hin barbaada. Haasa'iitii na amansiisin jedhan. Kenna dafii galii manatti sa'aatiin 11 tun darbin sa'aatii 11tti mana galuu qabda. Ati durbadhaa mana 11tti galuu qabda gaafa jedhu. What? Durba ta'uu gatiin ta'eefidha kan hin 11tti galu. Nama gatiin ta'eefidha kan hin galuu qabu. Durba gatiin ta'eef nan da'a. Haadhan ta'a. Si galee garuu gatiin nama ta'ee fi taayimii akkasitti galuu qabda gatiin jedhameef disipiliina sana eeguuf galii yoonaan jettee na amansiisa. Akkas dirriqqa yaada jedhaa qabadhee ture kan nuuf haadha wajjiniin wal loluu garuu after all nan jaalladha ijoollummaa koo isa manatti reebamus dammoo gaariidha jedhee akka hin gammanne abbaabbiin. Ijoollee immoo ammas maatsii. Maatsii akkas gochaa akkanaan barsiisne. Si fayyade kunoo si maal si godhe si fayyade siin jetteetti jaashee poodkaastii irraayyuu siin jedhamu. Si fayyade siin jetteetti. Warreenna nan jaalladha dhugaa. Barumsaatti effektiin ture, beeziin ture, inni waldaatti ture, achiin booddee inni manatti ture hundisaa jira. Achi sanarratti dabalatee yoona amala addaa wayii wanta hin qabu natti fakkaata'anii namni waan hin jirre hojjechuudhaaf lafaa kee maraatu wayii tokkodha. You did. Umurii kee kanaan wantoota biizinasii keessa jabaatanii hin galamne wayii tokko galtee ittaama fakkeenyaaf waa'ee cororsaa koonsartiitti haadhufnutiyyuu yaaduma sana maddisiisanii piroomooshinii sana nama wajjinis koolaaboreet gootee haa ta'uyyuu malee ta'us umurii kee kanaan wanta huge koonsartii mitiiree wanta baay'ee guddaadha koolaaboreeshiniidhaanis koolaaboreeshinii malees yoo ta'e so isuma yaaduu danda'uun iyyuu baay'ee wanta akkamitti maddee yaadi sun. Waan baay'ee yaadna nama sappoortii godhutti eegalee xinnoo ishee sappoortii wayii jiraate jechuun ila siistamii intini keenyaatu biyya keenyaatu gaarii miti malee utuu siistamii gaarii wayii tokko keessa jechuudha. Ji'uma ja'an tokko akkasana kaanii na baasanii I know wanta baay'ee akkan godhu garuu siistamiin isaa gaarii miti environmentiin irra jiru ekonomikaliin qabamtaa maayindii maaniyyuu aayidiyaa kee sappoortii siin godhu aayidiyaa mayyuu hoo aayidiyaa gaariidha jechuurra jala si falaxuuf dhagaa inni fiiguna hundumtuuna isa amansiisuun iyyuu hojii kan biraadha. So otoo environmentii ma jechuun wanta sirka jiru kana sirkaa fuudhu. Takkaamatti sirkaa fuudhee guddisuu danda'u wayii tokko keessattuu galee jijjaa nagaa ture. Gajee jaana laaqaa seenaariyoo ma jiru kanaan iyyuu hiyyuu maayilii baay'ee fagoo deemteetti akkamitti kee adii cororsaa koonsartii qopheessu? Jalqaba sagantaa kan biraa wayii hojjetamaa ture. Achi maaf sagantaan qopheessinu jedhanii namoota wajjin hojjetu sanii yaada qopheessanii achiin booddee kan isaan yaadanii turan indiyaa'uun wantoota kan biraa ture koonsartii kan biraa ture achiin galmeessisuu taanaanii waayinaat ammayyoonatti akka Itoophiyaatti akkuma addunyaatti Itoophiyaa gaafa jedhamu nyaati ka'u biddeenaaf ittoon daaqoon alatti hin jiru so garuu nun immoo sanaan ala wanta nyaanni baay'ee qabna so garaan keenya akka nuun kumanne cororsaa fa'aa ancootee fa'aatu yaadanne so sanatu goonee isa jedhamuun deemame dhuguma immoo fiigarii nu barbaachisa by the way wanti nuun nyaannu isa qofaa miti. Representation matters miti iddoo hundumaattiyyuu aadaan keenyas represented ta'uu qaba akka Itoophiyaatti haasa'ama taanaan. Itoophiyaatiin iskittaan duwwaan bakka hin bu'u. Wayyaan aadaa habashaa duwwaan bakka bu'uun qabu. Bakka bu'uun qabu. Airlines keenya fa'aa komandatti hin qabanne. Nyaata keessaa immoo biddeena qofaa ta'uu hin qabu. Cororsaan fa'aa galuu qaba. Cukkoon fa'aa galuu qaba. So akkuma sana diversify ta'uu qaba si galimne. Isa sana gaafa yaaddu we need that. Next is nyaatota kan biraa aadaawwan kan biraa riikardii godhamuu qaban kan biraa qaban hin dhufna. Garuu akka Afrikaatti galmeessisneerra nyaata aadaa Oromoo isa jalqabaadha. Cororsaa. Let's go. Isa jalqabaadha. Itti fufnee kan biraas hin galmeessisne. Waan baay'ee qabna baay'ee wanta galmaa'u. Biyyoonni kan biraa riikardii isaan qaqqaban gaafa ilaaltu naata nu riikardii hin qabnu baay'ee. Isa sana irratti hojjechuun barbaachisa. Baay'ee yaada haaraadha muti. Namni yeroo baay'ee biizinasii faarattis kan argamu. Naqamtee maxxanma yaadatte yoo ta'eef jechuudha Addaraasha Dudduba buna gurgurama ture. Yaadatta Addaraasha Dudduba karaa ijoo jiru sana. Buna ta'anii gurguru turan yeroo dheeraaf gaafa high schoolii kutaa 9 maal barannu jechuudha. Kan jalqabe nama tokkodha. Iddoo wayii tokkotti isheen jalqabdee jechuudha. And then after a while tarreen sun akka jirtu bunadha. Tarreen sun hundumtuu buna yaadattee
jechuun gabaa fakkaata ture badiin qabu baay'ee gaariidha optionii qabaachuun garuu namni gaafa waan ta'e wayii tokko jalqabu aadaama godhannee akkuma biyya keenyaatti isaanoo akka addunyaatti ta'uu danda'a yeroo san argeef kan keenya kaasee malee wal fakkaataadha namni konsertiin qophaa'inaan konsertii waan ta'e nama repeated yommuu agarnu repeated wantoota ta'an yeroo baay'ee kan jiraatan. Garuu kun piyuun haaraadha. Wanta baay'ee yeroo jalqabaaf ta'edha. Akkuma yaadaatti jechuudha. So congrats yaaduma kana maddisiistee akka haaraatti jalqabuufi. Thank you. Kara fuulduraattis wanta itti fuudhan jettee. Itti fufama nyaatota aadaa kan biraas. Aadota kan biraa wantoota riikardii ta'uu qaban kan biraas ivantoota akka kanaa qopheessina riikardii gochuudhaaf reediidha. Akkan sila siin jedhe. Jeeja. Situationii kana keessatti yoo innati jirtu gahaadha bareedaadha. By the way, situationiin by the way akkam dhabetta yoo sodaatteenii teessee hafta. Yoo garuu itti deemtee haallichi sirra'a jechuun namni jalqaba gaafate waa jalqabdu hin ta'u hin fakkaatu namni siin jechuu danda'a. Garuu tokko godhiitti itti agarsiisi. Tokko godhiitti agarsiisi. Hin jedhu. Yeroo darbe akkas godhee itti agarsiiteef namnis okay maybe gochuu dandeessi ta'a laata. Yaada isaa hiruutti ka'a. Maybe siin jedha sii galee mini na first stepidha wanti hundumtuu hardii kan inni ta'u. Namnis acceptii kan inni namoonni sponsorshipii galan mataa isaayyuu isa jalqabaa gaafa hojjettu reelii wanta akkasii ambeekaas kii minaamu jiru. Isa erga gootee booddee garuu isa ittaanutti amantaa sii qabaatu sii galee wanta si keessa jiru ati baastee yoo agarsiiste malee namni baruu hin danda'u. Haalli wanta ishee yaadu yoo natti himte malee yoo hojjettee na agarsiiste malee amanuu hin danda'u sii galee mini. Tiraasii kana siin hojjedha akkasumatti tiraasii hojjechaan jira siin hojjedha jechuufi hojjetamaa isaa akkas kana na agarsiiste akka kanaa yoo naan jette okay siin amana sii galee wanta qabatamaa tokko gatii jiruuf. Ishee jalqabaa isa qabatamaa ta'e sanarratti gatii kaffaluu dandeenya garuu it's okay isa wayya. Isa jalqabaa irratti gatii kaffallee next sattaanutti amantaa argachuu yookiin advaanteejii kan biraa argachuu wayyaannaa. Laayifiin hin dhaabbatu, taayimiin hin dhaabbatu hin deema. So try to isa qixxee deemuudhaaf, isa qixxee socho'uudhaaf. Inni kan biraa immoo sin gaafatiin darbee ittiin gaabba jedhee wanta yaadu tiyaatirii irratti aktiivii turte tiyaatirii ji'a ja'ana ta'u torbaniin giddu gala aadaa Oromootti qophaa'u hojjechaa turte. Very good. Aktiresii baay'ee qaxaleedha. Isarratti immoo maaliin si eegnu akkamitti fuftamuu amma interprenershipitti yaadi keenan neera. Dhugaa dubbachuuf fiilmii barreessuu fedhetanii. Kaastisi gochaan jira. Keessa jira. Industiriin fiilmii keenya ulfaata. Tiyaatira baay'een jaalladha. Fiilmis baay'een jaalladha. Aktiinkii barbaadeen kan hin baradhe. Garuu akkuma silisiin jedhe situaashiniin nu keessa jirru hojjannee achi booddee irraa antanii jechuudhaaf reedii miti. Fiilmii maaliif jaallatte yookiin tiyaatira maaf hojjechuu barbaadda yoo naan jettee duraan jalqabee kalaqanitu jirru ijoolleetti wantan himuu ammas wantan himuu danda'u maayindii namootaa liidii gochuun barbaada. That's why kanin aartii filadhuufiin jedha. Ana keessa wanti ta'e wanti yaadu wanti itti amanu jira. Isa sana namoonni kan biraa akka itti amananiif yookiin akka yaadan gaafa barbaaduuni karaa kana filadha. Sababiin isaa siinsi teessisee tokko da'u tokko lamadha jechuurra piikchariin ijoollummaa keenyatti keejifaatu jiru jechuun keenya irra maxxanfamee ture hundisaa si keessaa bada. Ashaangulliitii isaa wajjiniin yaadadha. Kalarii isaa wajjiniin si galee booldinees isaa wajjiniin. So piikchariin maayindii namaa keessatti amma sana iddoo qabate erga ta'eetii wanta odeessuu barbaadu woordii koo caalaa maafin piikchariin godhu. Maafin muuviin piikcharii kana maafin fayyadamnu industirii kana maafin fayyadamnudha malee iskiriptiin gatii barreeffamuu danda'uuf qofaa miti kan hin gochuu barbaadu si galee. Sammuu koo keessa Oromoo an yaadu tokko jira. Sammuu koo keessa aadaan an yaadu tokko jira. Sammuu koo keessa ayidentii an keessatti dhaladhe environmentii an keessatti dhaladhe guddadhe qaba vaaliyuu godha waa'ee wanta kanaa jedhee wanti yaadu tokko jiranna. Waa'ee sanaa odeessuu caalaa utuun piikcharii godhee gara namaa fidee karaa sanaa yoo deemame akkas ta'ama jechuurra karaa sanaa deemee namni akkam akka inni ta'u piikcharii ta'an muuviin piikchariitiin sun agarsiisee moroof sammuu namaa keessaa iddoon qabadha si galee. Emotionii namaas. Thank you. Emotionii namaa everything bakka attachmentii gaariin qabaadhanna. Isa sana gatiin barbaaduuf maayindii namaa gatiin barbaaduuf kanan aartii filadhe. Na aartii kan hin jaalladhu. Na
malee lafa duwwaatti aartiin qobaasaa anaaf wanta na keessa jiru karaan ittiin himadhudha jedhee yaadanna. Yeroo hundumaa akkasin jedhamaafdha. Maalitti goota aartiitiin yoonaan jettee, maalitti goota fiilmiitiin yoonaan jettee, maayinii seetaappii nama jedhamti amma namni yeroo ammaa kana nama baasu biizinasiin jiru. Biizinasiinsaa biyya kanatti siistamiin isaan diriiree ganaa hafa si galimne. So garuu siistamiin isaa ganaa gati ta'ee fi ansana keessaa beeraa jechuu miti. Targetii aan rukutuu barbaadu jijjira. So isa sanaa fi handilii gochaadhaan yeroodhaaf holdii goonee qabne garuu itti deebi'amaa jira ammayyuu karaa sanaa wanti nuyi hojjechuu qabnu wanti nu hojjechuudhaaf dhufee hojjedhee miti kan hin achitti ture. Garuu iddoon keessa jiru baqa laayiniyaan keessa darbuu qabu gatiteef kuni kana keessa darbaan jira. Big screen irratti immoo gaafa yeroon isaa geenyatti hooldi gootee kun gadhiifamee akkasii agarru abdii guddaan qaba. I want to see you dhugaa fiilmii hojjettee performaansii kee wayiituun argee natti tola. Directingin jaalladha garuu. Oh really? I'm addicted. Directingin baay'een jaalladha. Dhugaa moo? Dhugaa. Okay. Ani immoo durri keeroogiraafii kaa gaafa hojjettu in action ijaansi beekuu fi. Sirriidha. Keeroogiraafii afaan Ingiliffaa maaf dhiiste baay'ee. Dhiisne. Kaadhiisi naaf sayyuu. Personally kiriifaa malee nuuf hin ta'u sayyuu. Isaan ijaansi beekuuf TV screenii guddaa irrattis akkansi argu abdii guddaan qaba. Yeroo kee nuuf kennitee sa'aatii baay'ee bal'aa kanaatu waan tokko nutti hin fakkaatiin akka dabarsinu waan taasisteef thank you kennaa ulfaadhu. Jireenya keerraatii wanta keessa dabarsitee keessaatii ilaalcha keerraatii especially namoonni waan baay'ee akka baratan abdii guddaan qaba. Odeensii koof ergaadhuma dabarsitee yoo qabaatte isa dabarsitee ciao jennaan. Okay, galatoomii gatii namootiif baay'ee ulfaadhu shaallee koo carraan argadheeni namootaan waa jedheenii yoonaan jettee inarii wanti siniin jedhu sirriidha. Inner sounding keessanii sirriidha. Wanti isin keessa keessanitti yaaddanii wanti keessa keessan waa'ee keessan jedhu sirriidha. Isaa haalli keessan jedhu sirrii miti. Isa qarshiin keessan kiisiin keessan jedhu otoo hin taane inner soundii keessan dhaggeeffadhaa. Isinin jaalladhaa galatooma. Goolabuu keenya dura gaaffiin si gaafachuuf qabu ture kan duraan fadhee. Recommendation kitaaba jalqabna siireesii jedheen ture podcast keenya kanarratti kitaaba namni dubbisee irraa buufachuu danda'a jettu recommend nuu godhi. Exactly iski title isaa kan hin dogoggorre garuu kitaaba baay'eema jechuudha. Taayimii fookisaa tokko qaban ture. Taayimii ani break ta'e ture tokko ture. Na overcome akkan godhuuf kan na godhe Dr. Miles Monroe. Na overcoming yaa. Exactly title isaa yaadatu garuu the most jechuun laayifii koo keessatti suma dhugaa akkan situationii koo sana overcome godhuu danda'u. Akkan laayifii koo overcome gochuu danda'u na godheedhaan kitaaba Dr. Miles Monroe hundumti isaayyuu recommending isin godha. Kitaabni isaa hundumtuu identity centered yoonta ta'ee purpose centered yoonta ta'ee namni ofirratti kan itti hojjechuu qabudha laayifii isaa irratti. Baay'een isaa ammoo afaan Oromootti jijjiirameera natti fakkaata. Dhugaa? Amaariffaanis afaan Oromoodhaanis waan argatan natti fakkaata. Kitaabni isaa baay'een isaa translated ta'e yoon dogoggoruu baay'ee. Na bakka kitaabani his hero koodha. Nice kennaa galatoomii. Daawwattoonni keenya amma dhumaatti waan nu duukaa turtaniif galatooma. Marii nuun goone kanarraa immoo faayidaa guddaa akkasiin argattan abdii guddaan qaba. Speeshaalii shamarran ilaalcha keessan irratti hojii isin hojjechuu qabdan maal akka ta'e bal'inaan irratti taasifnirra jedheen amanaa. Waan nu daawwattaniif galatooma. Torban immoo keessumaa gara biraadhaan marii moo wal fakkaatee qabna.